Haay kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa nagaa waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Har'a viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Mata dureen viidiyoo kiyya har'a rifeensi keenya yeroo baay'ee fuula duraan maaliif sababa maaliitiif nu jalaa dhumata kan jedhudha jechuudha. Hanga qabxii 5tti isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Qabxii tokkoffaa irratti yeroo baay'ee rifeensi keenya gara fuula duraatiin dudduubatti maaliif nurraa deema kan jedhu tokkoffaa irratti yoo kan laallu taate yeroo baay'ee duubatti filuudha jechuudha. Rifeensa yeroo baay'ee yoo kan duubatti filu taate salphumatti fuula duraa nu jalaa dhumachaa deema jechuudha. Yeroo rifeensa keenya filutti maal gochuu qabna? Bakka lamatti rifeensa keenya bakka lamatti addaan qoonnee bakka lamatti baqaqsinee rifeensa keenya filuutu barbaachisaadha isiniin jedha. Qabxii lammaffaa irratti immoo yeroo baay'ee shaashii hidhachuudha jechuudha. Rifeensa keenya fuula duraan kan nurraa fixu yeroo baay'ee shaashii hidhachuun rifeensa keenya fuula duraan akka nu jalaa fixu taasisa jechuudha. Yeroo itti nyaata qopheessinu shaashii fayyadamuudha. Yoo ganamaa galgala guyyaa guutuu jechuudha shaashii kan fayyadamnu ta'e rifeensi keenya qilleensa gahaa waan hin argannee fi salphumatti nu jalaa duubatti deema jechuudha rifeensi keenya. Qabxii sadaffaa irratti immoo shaaworii yeroo gallutti jechuudha. Shaaworii yeroo gallutti rifeensa keenya duubatti dhiqachuu osoo hin taane duubatti yoo dhiqanne jechuudha rifeensa keenya salphumatti gara dudduubatti nu alaa deemsisa jechuudha. Fuula duraan nurraa fixa jechuudha. Yeroo shaaworii gallutti maal gochuu qabna? Rifeensa keenya akkuma qabxii tokkoffaa irratti isinitti dubbadhe rifeensa keenya bakka lamatti addaan qoonnee shaaworii keenya fudhachuun barbaachisaadha isiniin jedha. Qabxii arfaffaa irratti immoo rifeensa keenya ganamaa galgala kaasnee hamma kan fillu yoo ta'e inni kunis rifeensa keenya akka fuula duraan nurraa dhumatu taasisa jechuudha. Maal gochuu qabna? Asirratti sagantaa baafachuu qabna. Fakkeenyaaf fi torbee keessatti rifeensa kiyya al meeqa yoon filadhe barbaachisaadha sirriidha jennee torbee keessatti sagantaa baafannee hamma filuu osoo hin taane torbee keessatti sagantaa baafannee torbee keessatti 2 filachuu, 3 filachuu, 4 filachuu akkasitti sagantaa baafannee itti fayyadamuutu filatamaadha malee rifeensa keenya hamma kan kaasnee fillu ganamaa galgala kaasnee kan fillu yoo ta'e rifeensi keenya fuula duraan akka nurraa dhumatu taasisa jechuudha. Qabxii shanaffaa isa dhumaa irratti immoo yeroo shaaworii gallutti yeroo baay'ee jechuudha yeroo shaaworii gallutti bishaan sirriitti gubaadhaan rifeensa keenya kan dhiqannu yoo ta'e salphumatti akka rifeensi keenya gara fuula duraatiin nurraa dhumatu taasisa jechuudha. Yeroo itti shaaworii fudhannutti rifeensa keenya eeggachuu qabna jechuudha. Yeroo shaaworii gallu rifeensa keenya fi bishaan qorraas osoo hin taane bishaan sirriitti ho'es osoo hin taane bishaan giddu galaan rifeensa keenya qulqulleeffachuun barbaachisaadha isiniin jedha. Viidiyoon kiyya kanumaadha. Yoo viidiyoon kiyya har'aa isinitti tole laayikii naaf tuquu hin dagatinaa. Akkasuma yaada qabdan qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo sattaanutti immoo rifeensa fuula duraan dhumate akkamitti deebisuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadha. Hanga sanattiyyuu turtii gaarii isiniin jedha.